Macaafni kun baay'ee macaafa challenge nama godhu waan ta'eef macaafota 66 keessaa baafamee macaafa 65 deebuu qaba. Macaafni kun keessaa baafamuu qaba. Macaafni kun ergaa kakuu haaraa wajjin waan hin deemneef hafuu qaba. Macaafni kun macaafa 66 keessaa hafee macaafni 65 ta'uu qaba. Nagaan Waaqayyo abbaa irraa isiniif haa ta'u. Qulqulloota waldaa ijoollee kakuudhaa akkam jirtu? Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Nagaa keessanii an obboleessa keessan gammachuudha. Nagaa guutuun qaba. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Sumaaf sagada guyyaa torbaffaa keessatti ergaa qabadheen dhufeen jira. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Egaa ergaan qabadhee dhufe keessatti macaafa qulqulluu keenya keessaa macaafa 66 keessaa macaafni tokko akka keessaa baafamu abboonni baay'een, namoonni baay'een, beektonni baay'een dubbachaa jiru. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Isa kanarrattis immoo maaliif macaafni kun akka keessaa hafuuf, macaafni kun akka inni hin fudhatamneef maaliif dhorgame yookaan immoo macaafa 66 keessaa akka inni baafamu maaliif ta'e? Waa'ee macaafa kanaas ilaallaa. Macaafa kana keessaa tajaajilamna har'a jechuudha. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Macaafa isa keessaa gatamu jedhame kana keessaa achuma keessaa irra kan tajaajilamnu jechuudha. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen, ameen, ameen. Egaa namoota baay'ee irraa dhaga'een jira. Akka macaafa 66 keessaa hafuu qabu yookaan immoo macaafa kakuu haaraa wajjin hin deemu jedhameetoo macaafa farrajameedha. Macaafa farrajameedha. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Maaliidhaaf yoo jettanii macaafni kun pheenxota baay'ee warra Kiristoos Yesuusitti amanan baay'ee isaanii mudhii isaanii hiika. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Mudhii isaanii hiika. Ameen, ameen, ameen. Macaafa mudhii nama hiikudha. Macaafa mudhii nama hiikudha waan ta'eef namoonni baay'een macaafni kun macaafa 66 keessaa maal ta'uu qaba? Baafamuu qaba. Macaafa baafamuu qaba jedhame kana macaafa 66 keessaa baafame 65tti gad deebi'uu qabama jedhamee macaafa farrajame kana guutuu isaa yeroo itti aanu keessatti waldaa ijoollee kakuu irratti karaa yuutuubii karaa waatsaappiitiin hin baranna jechuudha. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen, ameen. Egaa waldaan keenya waldaan ijoollee kakuu yuutuubii mataa ishee qabdi. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Seentanii irratti hirmaachuun namoonni waldaa keenya keessa miseensa waldaa keenya taatan seentanii irratti hirmaachuun isinirra jira jechuudha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Isa fannifame Yesuus Kiristoosin lallabna waldaa ijoollee kakuu online church jedha maqaan isaa jechuudha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen, ameen. Haleluuyaa. Kanaaf sirritti macaafa ilaallamuu qabudha. Har'a waa'ee macaafa kanaa hin dhageessu. Macaafa kana yookaan hin jaalattu yookaan hin jibbitu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen, ameen. Haleluuyaa. Waa'ee macaafa kanaa walii wajjin in ilaalla. Har'atti illee jaalachuuf jibbuusaa adda baafachuu dhabuu dandeessu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yeroo itti aanu keessatti guutuu macaafichaa waan isin barsiisuuf waa'ee guutuu macaafichaa ergaa isaa guutumatti isin biraa waan hin ga'uufi ergaa isaa erga xumurtanii booda waa'ee macaafichaa lafa keessu. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen, ameen. Macaafichi dhugaadhumaan farrajame. Dhugaadhumaan farrajame macaafichi. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Macaafichi dudda namaa warra hiikudha. Warra of jajjuudha dudda isaanii hiika. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen, ameen, ameen. Kanaaf macaaficha mudhii nama hiikudha waan ta'eef. Haleluuyaa. Macaaficha fiigicha dhaloota baay'ee karaa isaanii irratti osoo isaan fiigaa jiran dura dhaabatee ittiin moggoteedha. Dura dhaabateetoo ispiidii isaanii gommaa isaanii keessaa qilleensa baasee warra fiigaa turan gadi teechiseedha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Macaafni kuni macaafa addaati. Macaafni kuni macaafa baay'ee
Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u farrajamuu qabudha. Ameen. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Macaafa farrajamuu qabudha. Macaafa farrajamuu qabudha. Warra isan barbaanne warra macaafa kanan barbaanne macaafa keessaa ba'uufii qabudha. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Haleluuyaa. Ameen. Egaa namoonni kunniin warri macaafa kana jibban macaafa Roomee immoo hin jaalatu. Warri macaafa kana jibban Roomee hin jaalatu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Roomee sirriitti jaalatu. Ergaa gara warra Roomeetti ergame sirriitti jaalatu. Ergaan warra Roomeetti ergame wangeela jedhanii fudhatu warri sun jechuudha sirriitti jaalatu. Ergaa gara warra Roomeetti ergame sirriitti jaalatu sirriitti fudhatu. Warri macaafa kana jibban. Macaafa kana warri jibban ergaa Roomee immoo sirriitti fudhatu. Ergaa warra Roomeedhaaf barraa'e guutuma isaatti fudhatu. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Egaa macaafa kana keessaa har'a kan walii wajjiniin ilaallu ta'a. Macaafa kana sirriitti beekuun baay'ee barbaachisaadha. Macaafa kana hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Har'a waa'ee soomaa wajjin wal qabatee ergaan gara keessatti dabarsuudhaaf yaadetu jira. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Gooftaan maqaan isaa ulfaatu. Macaafichi ergaan inni dubbatu ergaa ijoo gurguddaa qaba. Macaafichi boqonnaa 5 qaba. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Boqonnaa 5 qaba. Boqonnaan 5 isaayyuu ergaa ijoo qaba. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Macaafichi macaafa baay'ee sin dinqisiisudha. Barreessaan macaafa kanaa nama dubbachuuf hin ariifannedha. Barreessaan macaafa kanaa dhaggeeffachuuf nama ariifatu dubbachuudhaaf nama hin ariifannedha. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Dhaggeeffachuudhaaf waan tokko dhaggeeffatee adda baasuudhaaf yeroo isaa kenna. Dubbachuuf garuu hin ariifatu. Barreessaan macaafa kanaa obsuudhaaf yeroo baay'ee kenna. Beekamuuf hin ariifatu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Macaafa kana kan barreessaan macaafa kanaa geggeessaa hafuura Waaqayyootiin geggeeffamee namni macaafa kana barreessee dubbachuudhaaf hin ariifatu. Yesuusidhaaf galanni guddaan. Dhaggeeffachuudhaaf yeroo guddaa kenna. Daddafee dhaggeeffachuudhaaf bakka si dhaggeeffachuudhaaf Waaqayyoon dhaggeeffachuudhaaf nama dhaggeeffachuudhaaf yeroo kenna namichi. Yesuusidhaaf galanni guddaan. Dubbachuuf garuu hin ariifatu. Amala ofii qabu sana mooyyuu namoonni isa akka qabaataniif karaa sirriin isa kan akka inni ta'e dhugaan jiru isa kan akka inni ta'e immoo deebi'ee barsiisa. Macaafichi jechuudha. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Macaafa objajjoota warra afuufamtoota mudhii isaanii hiiku. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Beekna warra ofiin jedhan beekumsa isaanii garaatti kan hambisu. Fiigicha isaanii gommaa isaanii qilleensa keessaa baasee kan isaan dhaabu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Macaafa filatamaa, macaafa barbaadamaa, macaafa Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Jaalatamaa warra karaa Kiristoos dhugaadhaan qabataniif macaafa jaalatamaadha. Warra karicha girii sirriidhaan hin qabanneef garuu macaafichi isaaniif sirrii miti. Warri keessaa balleessina jedhan. Warri keessaa murree gatuu qabna. Macaafni kun sirrii miti warri jedhanii macaafa kana tacha'an. Macaafa kana irratti warri dubbatan warra fiigichi isaanii akka galma hin geenye macaafichi gufannaa itti ta'edha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Warra karaa Kiristoos sirriidhaan hin qabanne warra wangeela Kiristoos sirriidhaan hin qabanne warri jebba macaafichaa qaban jechuudha. Macaafichi macaafa baay'ee filatamaadha. Macaafichi macaafa baay'ee barbaadamaadha. Macaafichi macaafa warra amananii
guddaatti gargaaruudha guutuu nama taasisa. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Macaafichi nama Yesuus Kiristoositti amane, namni Yesuus Kiristoositti yoo amane macaafa kana yoo dubbise ergaa macaafa kanaa gaafa isaaf eegale amanaa guutuu kan ta'uu danda'u gaafa sanaa. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Haleluuyaa. Yaa warra Roomee bichaa dubbistan macaafa kanallee akka dubbistan sinan affeera. Macaafni kuni baay'ee barbaadamaadha. Macaafni kuni baay'ee filatamaadha. Macaafa baay'ee barbaadamaa, macaafa baay'ee filatamaa. Abeet 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 abeet. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Isa namoonni baay'een jibban, isa namoonni baay'een macaafa 66 keessaa hafuu qaba jedhan macaafa baay'ee barbaadamaa, macaafa baay'ee filatamaa 66 keessaa kan hafu miti. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Egaa macaafa kanarraa walii wajjin hin ilaalla. Guutummaa macaafichaa ammoo karaa YouTube fi karaa waldaa keenya irratti jechuudha, karaa WhatsApp in baranna jechuudha. Yeroo taanu keessatti waaqayyo na gargaara. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Egaa macaafichi namoota baay'ee biratti jibbame. Macaafni kuni ergaa Yaaqoobiidha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Agammaatti lapheen keessa nagara irraa ture nan beeka. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ergaa maalidha? Ergaa Yaaqoobiidha. Ergaan Yaaqoob boqonnaa 5 qaba. Ergaan Yaaqoob macaafa kakuu haaraa wajjin deemu miti. Ergaan Yaaqoob macaafa ergaa sirrii qabu miti jedhanii namoonni baay'een hin tacha'u. Maalidhaafi yoo jettanii macaafni Yaaqoobi guutuu nama taasisa. Warra amantii gimmaasha qabatanii fiiganii mudhii isaanii waraana waan ta'eefidha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Keessattuu ergaa Yaaqoob keessatti kan beekamu maalidha? Amantii qabaachuu kee hojii gaariidhaan mul'isi. Amantiin kee hojii gaariidhaan yoo hin mul'anne amantiin kee du'aadha siin jedha Yaaqoob. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Warra amantii qabna jedhanii amantii isaaniitiin ibidda samiidhaa gadi buusan, amantii isaaniitiin hafuura hamaa baasan, amantii isaaniitiin dinqii gurguddaa hojjetan, amantii isaaniitiin hojii aangoo gurguddaa hojjetan, amantii kee kana hojii gaariidhaan natti agarsiisi ittiin jedha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Yaaqoob amantii qabaachuu kee bichaa miti kan inni barbaadu. Amantiin kee mee hojii gaariidhaan haa mul'atu siin jedhe. Amantiin kee maal haa ta'u? Hojii gaariidhaan haa mul'atu. Mee hojii gaarii natti mul'isi amantii kee. Warra immoo hojii gaarii qabna, hiyyeessa gargaarra, maaloo taana warra jedhan immoo warra amantii hin qabneen immoo akka jedhan. Mee hojii gaarii keessan immoo sinan gaafadha. Hojii gaarii keessan kana mee amantii malee natti agarsiisaa ittiin jedhe. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kana qaba mudhii shiika Yaaqoobi warra amantii gimmaasha baattee walii gaffiiddu jechuudha. Warra amantii gimmaasha baattee walii gaffiiddu Yaaqoob waraanee keessaa dhoosa. Ameen ameen. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yaaqoob Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waa'ee Yaaqoob walii wajjin hin barannaa, ergaa Yaaqoob walii wajjin hin barannaa, namichumallee hin baranna jechuudha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Namichumallee maal goona? Hin baranna. Namichumaayyuu hin baranna. Namichummaan kun eenyuun akka inni ta'e hin baranna. Hadhaaf garuu waa'ee soomaa irratti waan isin barsiisuu barbaadu waan jiruufi Yaaqoob 4:13 irra na dhaqa. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yaa ergaan isaa mudhii nama hiika. Jechi isaa jechoota ulfaataadha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Bakka sirreessa qajeelchaa karaa gooftaa irratti namoota kan qajeelchu kan tolchu. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Mee ergicharraa ilaallaa akkas jedha. 4:13 akkas jedha. Isni warra har'a yookiis boru mandara akkasii fi akkasii dhaqne waggaa tokko achi teenye inna ganna in buufanna jettaniin waan hin jedhuun qabaa. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Egaa waa'ee sooma guyyaa torbaffaa irratti ergaa kana kanan qabadheetu dhufu mata duree akkas jedhudha. Fedha Waaqayyoo barbaadu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Fedha Waaqayyoo barbaadu mata duree dhuuni isin tajaajila. Yaaqoob
warra isin warra bor biyya akkasii dhaqne Yesuusiidhaaf galanni guddaan ta'u waggaa tokko immoo achi teenye hin naganna hin buufanna warra jettanitti wantan dubbadhuun qabaa jedha Yaaqoob. Maal jechuu barbaada? Naggaadota warra akkas goone kana goone warra karoora baasan irratti warra karoora baasanii karooran jiraatanii fi Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan ta'u ergaan sunii qaba Yaaqoob. Ergaan sunii qaba. Hallelujah. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan ta'u. Ameen ameen. Ergaan sii qaba baksa kan bara keenyaa jedhu osoo hin taane ergaan sii qaba kan jedhu kan Yaaqoob kana asirratti ilaala. Ergaan inni qabuuf ilaala. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan ta'u. Ameen. Yesuusiidhaaf galanni guddaan ta'u. Isinitti waan dubbadhuun qabaadhe. Meera dhagaa. Isinitti waan dubbadhuun qabaadhe. Isini waan boru ta'u jiru jireenya keessanis attam akka ta'u hin beektan. Yesuusiidhaaf galanni guddaan ta'u. Isin akka hurrii dhaabamuuti. Akka hurrii yeroo muraasaaf argamee deebi'ee dhaabamuuti. Isin akka hurrii yeroo muraasaaf argamee deebi'ee dhaabamuuti. Yaaqoob tajaajilli isaa akkana. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan ta'u. Ameen. Hallelujah. Akkana tajaajilli isaa. Asin akka hurriiti jedhaan. Yesuusiidhaaf galanni guddaan ta'u. Amma mul'attanii booda kan dhabamtanidha. Jireenyuma keessan iyyuu hin beektanii. Fedhuma keessan hin kaatanii kana goone sana goone san goona jettu. Fedha Waaqayyoo keessan galchitanii. Yaada Waaqayyoo keessan galchitanii. Karoora Waaqayyoo keessan galchitanii. Waaqayyoon hin dursitanii. Ofumaa keessanii karoorsitu. Waaqa wajjin hin karoorsitanii. Ofumaa keessanii kana goone san goone jettanii. Ofumaa keessanii naggaadanna jettanii. Ofumaa keessanii buufanna jettanii. Ofumaa keessanii bashaana jettanii. Ofumaa keessanii of janya jettanii. Waaqayyo sin keessa hin jiru yoo ta'e, Waaqayyo sin faana hin jiru yoo ta'e, faayidaa hin qabu. Yesuusiidhaaf galanni guddaan ta'u. Ameen ameen ameen. Itti dabalee eeggatedha. Kana amannaaleen jira kanaan. Warra akka hurrii kanaan. Warra akka hurrii amma mul'atanii booda dhabaman kanaani. Warra of hin beekne of hin agarree kanaani. Yesuusiidhaaf galanni guddaan warra waa'ee jireenya isaanii hin beekne. So waa'ee jireenya keessanii hin beektan jedhe hin beektanii. Boru waan ta'u hin beektanii. Waa'ee jireenya keessanii hin beektanii. Isin warra akka hurrii har'a argamee booda dhabamuuti. Jireenya hurrii jiraachaa jirtu. Hurrii beektu jedhan. Hurrii beektu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan jireenya hurrii jiraattu. Jireenya hurrii jiraattu. Kana amannaadhaan lakkoofsa 15 irratti. Yaaqoob 4 lakkoofsa 15 irratti. Kana amannaa. Yoo gooftaan jedhe hin jiraanna. Laala dursa kan jedhamuu qabu jedhe. Dursa kan jedhamuu qabu. Achi deemnee naggaannee bu'aa buufannee waggaa tokko biyya kanaa deemnee nagannee buufannee daldallee abbaa maallaqaa taanee galla jechuu keessan dura yoo Waaqayyo jedhe hin jiraanna jedha. Ergaa jalqabaati. Yoo Waaqayyo jedhe hin jiraanna, Waaqayyo hin jedhu taanaan hin jiraannu jechuusa. Yesuusiidhaaf galanni guddaan. Jireenyi keeyyuu yoo Waaqayyo jedheedha. Waaqayyo hin jenne taanaan jiraachuu hin dandeessu. Naggaadee buufachuu dhiisiti. Yoo Waaqayyo hin jenne jiraachuun hin danda'amu. Duraan dursati yoo Waaqayyo jedhe maal taana hin jiraanna jedha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan. Ameen ameen. Yoo Waaqayyo jedhe hin jiraanna jedha. Laala. Duraan dursati yoo Waaqayyo jedhe hin jiraanna jedha. Wanti dursamuu qabu. Dura ta'uu kan qabu. Yoo Waaqayyo jedhe maal taana hin jiraanna. Waaqayyo hin jenne taanaan hin jiraannu jechuudha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan. Fedha Waaqayyo barbaadu. Soomaaf sagada qabannee soomuudhaan dura sooma keenya irratti fedha Waaqayyo barbaadu. Fedhi Waaqaa keessa jira. Laala. Soomaaf sagada nus qabachuudhaaf jirru qabanne kana keessatti harki Waaqayyo, fedhi Waaqayyo, yaadi Waaqayyo keessa hin jiru taanaan coggaarraan kee luqqa'urraa kana fee faayidaan hin jiru jechuudha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan. Waaqayyo jedhee soomaa Waaqayyo yoo jedhe agartanii
Fedha waaqayyoo dursummaa baay'ee barbaachisaadha. Hin soomna guyyoota kanaa hin soomna guyyoota kanaa kana goona jechuu keenya dura waaqayyoo yoo jedhe hin jiraanna. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Dursa jechuudha. Waaqayyoo yoo jedhe hin jiraanna. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Yoo waaqayyoo jedhe maal godhu hin jiraanna. Kana jechuun faallaa isaa kana immoo yoo waaqayyoo hin jenne immoo hin jiraannu jechuudha. Jireenyi keenya yoo waaqayyoo jedhee. Waaqayyoo hin jenne taanaan jiraachuun iyyuu hin danda'amu jedhe yaada. Dursa yoo waaqayyoo jedha. Tiyaansee immoo egaa waaqayyoo jedhee yoo jiraattanii waaqayyoo jedhee yoo jiraattanii yoo jiraachuu baattanis jiru jirtanii. Egaa waaqayyoo jedhee yoo jiraattanii jedhee immoo maal jedheeni kanas yookiin sanas hin goona jechuudhutu isiniif ta'a. Jedhe Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Egaa dursa maal gochuu qabdu yoo waaqayyoo jedhee hin jiraanna jedha. Yoo waaqayyoo jedhee hin jiraanna jedha. Erga sana immoo waaqayyoo yoo jedhee kanas sanas hin goona jedhaati maal godha? Karoorfadha. Duraan dursitanii fedha waaqayyoo keessatti barbaaduu qabdu. Yaada waaqayyoo keessatti barbaaduu qabdu. Of tuultota hin ta'ina. Afuufamoota hin ta'ina. Of jajjoota hin ta'ina. Jireenya gadhiisii warra jiraatan hin ta'ina. Hin jedha Yaaqoob. Amma lamni tokko lafa maal kee akkanaan godha gaafa jedhee hin ta'u. Of jajuu taasisu. Yoo waaqayyoo jedhe akkanaan godha kan jedhu immoo iyyuu yoon jiraadhe waaqayyoo yoo jedhe yoon jiraadhe kan jedhe tokko yaadu immoo jireechuun isaayyuu harka waaqayyoo irraa akka ta'e beekamtii waaqayyoof kennaa jira jechuudha. Namoonni tokko tokko garuu jireenya isaanii keessatti beekamtii waaqayyoof hin kennan. Hin jiraadha. Numaayyuu jira wanta baay'eetu jira. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan hin jiraadha. Kanas nan godha sanas nan godha miti. Miti jedhen Yaaqoob miti yaa warra akkanaa jedhe. Waa warra akka hurrii akkasii jedhen duraan dursitanii waaqayyo yoo jedhe hin jiraanna jedha. Yoo jiraattan garuu sanas kanas hin goona jedha. Agartanii harka maradhaatiin ta'an jenne Yaaqoob. Hin hojjetinaas hin jenne Yaaqoob. Deemtanii daldaltanii buufatinaas hin jenne Yaaqoob. Dursaa garuu waaqayyoon of dura dursaa jedhe Yaaqoob. Yaaqoob maal jedhe dursaayiitii waaqayyoon of dura dursaayi. Yaaqoobi amana isaa keessatti dhaggeeffachuudhaaf yeroo kennaa dubbachuudhaaf garuu suuta jedha. Dhaala waan tokko gochuu dura waan sana ol baasee gabbuusee itti yaadee karoorsee yaanni waaqayyoo yoo keessa jiraate. Yoo fedha waaqayyoo ta'e raawwata. Kun amala isaati. Amala ofii qabu sanaadha kan inni calaqqisiisu jechuudha kutaa kana keessatti. Macaaficha keessatti amala ofii qabu sana calaqqisiisee ibseera. Akkaataa itti gooftaa duukaa deemee milkaa'e ibsaadha namni kun. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Itti dabalee maal jedhee Yaaqoobi? Ijaarratti amma garuu waan guddaatti of se'uun keessan isin of jajuu fi of jajuun akkasii kun hundinuu hamaadha jedhe. Waan guddaatti of seetanii of jajuun keessan kun hamaadha waaqayyoon duratti jedhe. Badaadha wanni akkanaa kuni. Hawwiin gaariidha. Hawwuun gaariidha. Waan tokko hawwuun gaariidha garuu hawwiin akkana maalidha? Badaadha. Waan tokko hawwuun baay'ee gaariidha. Boqonnaa afur lakkoofsuma jalqabarraa kaasanii gaafa laaltanii Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u sirriitti gorsaa dhufeera. Hawwarraa kan ka'edha wanti isin gootan marti isaanii jedhee kaasee dubbata namni kun jechuudha. Hawwuun gaariidha. Kanan godha sanan godha jettanii hawwuun gaariidha. Garuu jiraachuu keessan duraan dursati jechuudha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Jireenya kee duraan dursisee godhe waaqayyo wajjin jiraachuu kee ilaala. Soomaaf sagada keenya keessatti al tokko sabni Israa'el kutaa jalqabaa keessatti akkasinitti dubbadhetti sabni Israa'el warra Biniyaamiin loluudhaaf ba'eera. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u.
maal gochuudhaaf ba'eera warra Biniyaamiin loluudhaaf ba'eera garuu immoo maaliif mo'a lolaaf ba'ee maaliif mo'a dhaga'ee ba'ee maaliif mo'a Waaqayyo isaan wajjiniin jiraachuu isaaniiyyuu duraan dursanii adda baafachuu qabu. Waaqayyo nu waliin jiraachuu kan beeknu waan nuti dubbate bichaadhaaf miti. Maraajonni baay'een isaanii kan isaan ittiin kufanii Waaqayyo isaan faana jiraachuu isaanis Waaqayyo wajjiniin jiraachuu isaanii karaan ittiin beekan baay'ee dadhabaadha isaan biratti. Baay'ee dadhabaadha. Kanaaf raajonni baay'een kan isaan kufaa jiranii. Kanaaf tajaajiltoonni baay'een isaanii kan isaan kufaa jiranii. Waaqayyo isaan wajjiniin jiraachuu beeku malee isaan Waaqayyo wajjiniin jiraachuu hin beekan. Yaaqoob Waaqa wajjiniin jiraachuu keetu yuuchee gochuu akka qabdu kutaa kana keessatti ni jira. Jiraachuu kee Waaqayyo wajjin jiraachuu kee duraan ursiitii bakka of ilaali. Akka of ilaaltu taasisa Yaaqoob. Of ilaaltee akkatti deemu. Waaqayyo si wajjin jiraatee sitti dubbachuu danda'a. Fakkeenyaaf Eelii Waaqayyo wajjin hin turre Waaqayyo garuu Eelii wajjin ture Eeliitti dubbachaa ture Waaqayyo. Yesuusiidhaaf galanni guddaadha ture. Waaqayyo Eeliitti dubbachaa ture. Eeliin garuu Waaqayyo wajjin hin turre. Karaa Waaqayyo irraa maqeera. Saa'ol karaa Waaqayyo irraa goreera Waaqayyo garuu Saa'olitti haasaa ture. Addaan karaa Waaqayyo irraa goree ture Waaqayyo garuu Addaam wajjin haasaa ture. Waaqayyo si wajjin haasa'uun isaa si wajjin jiraachuu miti. Yookaan ati Waaqayyo wajjin jiraachuu miti. Kana sirriitti beekuu qaba. Karaa isaa dhiisanii karaa isaa sabni Israa'el karaa isaa dhiisanii badaniiru Waaqayyo garuu itti dubbachaa ture. Waaqayyo sitti dubbachuun si wajjin jiraachuu miti. Yookaan immoo ati Waaqayyo wajjin jirta jechuu miti. Kana sirriitti beekuu qabda jechuudha. Kana sirriitti beekuu qabda. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaa. Soomuu keenya dura Waaqayyo wajjin jiraachuu, fedha Waaqayyo beekuu. Soomuu sagala keenya keessa harki fedhi Waaqaa jira. Nu Waaqayyo wajjin hin jirra. Waaqayyo nu faana jira. Laala waan kana nu san argachuudhaaf dursinee fakkeenyaaf gadi bu'eeta isinitti himaa. Fira keessan haa ta'u, buleessa keessan haa ta'u, aantii keessan haa ta'u, ollaa keessan haa ta'u, nama kamuu haa ta'u, waa isarraa gaafachuudhaaf gaafa dhattanii tokko akka namni sun waa san qabu beekuu qabdu. Lammata namni sun akka isinii kennu amanuu qabdu. Sadaffaa Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u isa nama jedhe kana beekuu qabdu. Maal? Nama san wajjin jireenyi keessan maal fakkaata? Diina nama sanaa taatanii nama sanarraa waa kadhachuu hin dhattan. Tokkummaa nama sana wajjin dhabdanii nama sanarraa waa kadhachuuf hin dhattan. Yoo nama sana wajjin tokkummaa qabaattanii gara nama sanii waa gaafachuu kan deemtan jechuudha. Gara nama tokko wajjin hariiroo cimaa osoo hin qabaatin waa isan gaafattan dursa hariiroo cimaa nama sana wajjin qabaachuutu caalaa jechuudha. Laala. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf Waaqayyo waa gaafachuu keenya dura Waaqayyo wajjin jiraachuu keenya sirriitti beekuu qabna. Sabni Israa'el Waaqayyoon gaafateera Waaqayyo baattiin jedheera baanii rukutaman. Gaafa lammataallee deebi'anii gaafatanii baattiin jedhee baanii rukutaman sababni isaa maaliin? Jedhanii gaafa deebi'aniitoo of ilaalan erga of ilaalanii booda aarsaa akkamii dhiyeessanii? Aarsaa gubamuun fi aarsaa araaraa dhiyeessanii. Guyyaa tokkoof hin soomanii aarsaa gubamuu fi aarsaa araaraa dhiyeessanii. Araaraa dhiyeessan aarsaa araaraa akkasumaan hin dhiyaatu aarsaan araaraa. Balleessaa irraa kan ka'e dhiyaata. Sabni Israa'el balleessee akka jiru ofitti bareechu. Yakkee akka jiru ofitti bareechu. Dursa osoo lolatti hin bahin dura dursa osoo Waaqayyo wajji qabatee hin bahin dura Waaqayyoon araarfachuutu isarra jira jechuudha. Kanaaf dursee Waaqayyoon araarfate jechuudha. Kanaaf macaafni kun kan inni farrajameef kan inni jibbame namoota biratti ergaan isa keessatti barraa'ee jiru ergaan cimaa. Of tuultotaaf kan hin taane, saamtotaaf, hattootaaf, sagaagaltootaaf kan hin taane
waan ta'eef balbalan banu. Balbala waan itti cufuuf Yaaqoob. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaanaaf. Ameen ameen ameen. Itti cufa Yaaqoob. Kanaaf ergaa Yaaqoob sirriitti walii wajjin yeroo taanu keessatti yeroo walii wajjin ilaalla. Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Barri keessan, jireenyi keessan, karoorri keessan, baatii galti keessan, hojiin harka keessanii maqaa Yesuusiin kan eebbifame haa ta'u. Eebbifamaa. Egaa sooma keenya keessatti harka Waaqayyoo barbaaduun baay'ee barbaachisaadha. Argamuu Waaqayyoo barbaaduun baay'ee barbaachisaadha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Fedha Waaqayyoo barbaaduun baay'ee barbaachisaadha. Kana goona sana goona jechuu keessan duraan dursatii yoo jiraanne jedhaa jiraachuu keessan mirkaneeffadha. Sana booda kana goone sana goona jedhaatii karoorsaa. Akka warra hurrii hin ta'inaa jedhee Yaaqoob nu barsiiseera. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Barri keessan, jireenyi keessan, hojiin harka keessanii maqaa Yesuusiin haa eebbifamu. Homtuu dura keessan hin dhaabatini. Homtuu qabeessin hin dhaabini. Darbaatti tarkaanfadhaa. Deemaa, biragaa, gooftaan haa eebbisu. Eebbifamaa sheer walii godhaa. Buleessa keessan gammachuu fedhaa. Lakkoofsa bilbila kootii duwwaa 9 12 99 10 49 yoo ittiin argachuu dandeessu.